أكمل تنداوت تتخيل يودو قلقل قناة سنتيمان بدري يوسفي naannolee Itoophiyaa garaagaraa keessatti nama nagaa ukkaamsanii maatii maallaqa ergisiisuun baratamaa dhufee jira. Gochi duraan biyyoota biratti dhagahamaa ture amma Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jira. Biyyoota akka Liibiyaa fi Yaman keessatti godaantota ukkaamsanii maatii maallaqa gaafachuun baratamaadha. Amma garuu Itoophiyaa naannolee akka Oromiyaa fi Amaaraa keessatti waan kanaatu raawwatamaa jira. Namoonni gareen ijaaramuun meeshaa waraanaa hidhatuun namoota ergaa sodaachisanii to'annoo jala oolchaniin booda maatii maallaqa gaafatu. Maallaqni ajajatanis humna maatiitii oli. Garuu yoo maallaqa ajajatan argachuu baatan nama ukkaamsan sanirraan dararaa fi miidhaa biraatiifis saaxiluu danda'u. Gareen biyyattii keessatti nama ukkaamsanii maallaqa fudhatan kanneen nama butan san odeeffannoo isaa guutuu erga argatan booda to'annoo jala oolfatu. Garuu namni gochi sun irratti raawwatame waa'ee namoota isa ukkaamsanii waan tokko waan beekuun qabu. Namoonni kanneen konkolaataan kan sosso'an yeroo ta'u halkan daandii irratti bahuun erga nama butan booda bakka dhokatatti geessuun maatitti bilbilanii ilma yookaan intala isaanii san lubbuu akka oolfataniif maallaqa qarshii 100,000 yookaan sanii ol gaafatu. Maatiin maallaqa gaafatamee dhiisee poolisitti akkan gabaasne ammoo haal duree cimaa haayaaf Shawaa Lixaa keessatti obbo Caalii Waaqwayyaa namni jedhamu halkan mana isaatii humnoota hidhataniin butamuu BBCtti himee jira. Namoonni isa butan sunis akka waraana bilisummaa Oromootti rifeensa shurrubbee dheereffatuudha kan himu. Butamuu isaaniitiin dura itti bilbilanii akka isa doorsanii fi maallaqa qarshii 200,000 akka gaafatamillee ibsa. Haati warra isaanii osoo dhukkubsattu qarshii 100,000 walitti qabuufillee dubbatanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin namoota maqaa isaa dhahatanii fi gowwoomsa garaagaraa geggeessan to'annoo jala oolchuu yeroo garaagaratti mul'isaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo miseensonni isaa gochaa bifa kana ummata nagaa irratti akka raawwanne irra deddeebi'uudhaan komiilee dhihaatan haala turee jira. Naannoo Amaaraa keessatti aangawoonni nageenyaa 3 hidhattootaan ajjeefaman akka gabaasaa maddeenitti ajjeechan qondaaltota nageenyaa kun guyyoota 2 keessatti kan raawwatame yeroo ta'u wixataaf kibxata naannoo Amaaraa godina Goojjam Bahaa aanaa Dajanii fi godina Shawaa Kaabaa magaalaa Shawaa Roobit keessatti aangawoonni nageenyaa hidhattootaan ajjeefaman obbo Abduu Huseen inspektar olaanaa Zawduu Taaddalee fi inspektara itti aanaa Warquu Shimallis kanneen jedhamani erga magaalaa Shawaa Roobit keessatti itti gaafatamaan nageenyaa obbo Abduu Huseen ajjeefamanii bulchiinsi magaalattii yeroof uggura kaa'ee jira. Bulchiinsi aanaa Dajan akka jirutti ammoo itti gaafatamaan waajjira poolisii aanichaa inspektara olaanaa Zawduu Taaddalaa fi waajjirichatti itti gaafatamaan kutaa ittisa yakkaa itti aanaa inspektar Warquu Shimallis adoolessa 3 bara 2023 haleellaa hidhattootaan ajjeefaman. Kana malees konkolaachisaa isaanii tokkorra miidhaan qaama ga'ee jira. Adoolessa 4 bara 2023 achuma naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa jedhamee yaamamu magaalaa Shawaa Roobit keessatti qondaalli mootummaa olaanaa obbo Abduu Huseen haala wal fakkaatuun ajjeefamanii jiru. Bulchiinsi magaalaa Shawaa Roobit fuula hawaasummaa isarratti ibsa yeroo laatu itti gaafatamaan damee bulchiinsaaf nageenya obbo Abduu Huseen namoota eenyummaan isaanii hin baraminiin ajjeefaman. Bulchiinsi magaalaa Shawaa Roobit ajjeechaa kana himuun ala odeeffannoo bal'aan gama biraatiin kumaanni poostiin magaalaa Shawaa Roobit sodaa nageenyaa uumamaa jiruuf uggura sochiilee kaa'uu beeksise. Haaluma kanaan galgala sa'aatii 12 booda sochiileen namaa fi geejjibaa akkan taasifamne dhoorgaa kaa'ee jira. Qondaaltonni poolisii lamaan aanaa Dajanitti guyyaa wixataa ajjeefamanis qormaata kutaa 8ffaa kennamaa tureen wal qabatee hojiirra osoo jiranii miseensi humna addaa duraanii naannoo Amaaraa tokko meeshaa seeran ala hidhateen ajjeesanii jiran itti gaafatamaan waajjira nageenyaa fi tasgabbii aanichaa obbo Kaasaa'u Asaffaa eenyummaan nama sanis akka addaan hin bahinidha kan ibsan aangawaan mootummaa kun. Ajjeechan qondaaltota mootummaa naannoo Amaaraa kun isa duraatii miti. Fulbaana 1 bara 2021 keessa kantiibaa magaalattii kan turan obbo Wubisheet Ayyelow hidhattootaan ajjeefamuun kan yaadatamu. Haaluma wal fakkaatuun Ebla 27 bara 2023tti itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa naannoo Amaaraa obbo Girmaa Yashiixilaa ajjeefamuun kan yaadatamu. Naannoon uummattoota kibba Itoophiyaa haaraan akka hundeeffamu manni maree federeeshinii murtii dabarse.
manni maree federeeshinii kibxata kaleessarraa eegalee walgahii idilee lammaffaa bara hojii lammaffaa geggeessan murtii kana kan dabarse. Haaluma kanaan godinaalee jahaa fi aanaalee addaa shan naannoo sabaaf sablammoota uummattoota kibbaa jala turan naannoo uummattoota kibba Itoophiyaa jedhamee naannoo 12ffaa ta'uun akka gurmaayan murteesse. Naannoo uummattoota kibba Itoophiyaa jedhamuun kanneen gurmaanis sabaaf sablammoota godinaalee Walaayitaa, Gaamoo, Goofaa, Geediyoo, Oomoo kibbaa, godinaalee Koonsoo fi Daraashee, Burjii, Ammaarroo, Be'eelaa fi aanaalee addaa Baskeettooti. Naannoo uummattoota sabaaf sablammoota uummattoota kibba Itoophiyaa keessa kan turan sabaaf sablammoonni godinaalee Hadiyyaa, Halaabaa, Kanbaataa, Xambaaroo, Silxee, Guraagee fi aanaa addaa Yem kanneen turan ammoo naannoo sabaaf sablammoota uummattoota kibbaa jalatti hafanii jiru. Itoophiyaa keessatti gaaffiileen ifiif bulchuu uummattoota dabalaa yeroo dhufe kanatti biyyattiin ammoo rakkoolee siyaasaa fi dinagdeen xaxaa keessa jirti. Garuu gaaffiilee kallattii adda addaatiin dhihaatan deebisaa deemuun fooyya'ina kanneen jaanis hedduudha. Gamtaan Awurooppaa Komishinii Marii Biyyaalessaa Itoophiyaaf deeggarsa maallaqaa doolaara miliyoona 7 arjoome. Waliigalteen deeggarsa maallaqaa kun bakka ministeera deetaa ministeera maallaqaa Samarittaa Sawaasaw argamanitti Komishinarri olaanaan Komishinii Marii Biyyaalessaa Itoophiyaa Profeesar Masfin Arayaa fi Itoophiyaatti ambaasaaddarri Gamtaa Awurooppaa Roonaald Koobiyaa mallattoon raggaasan. Gamtaan Awurooppaa Itoophiyaan waldhibdee siyaasaa sakaalee jiru keessaa akka baatuuf maallaqa kallattii adda addaatiin arjoomaafii jira. Deeggarsi maallaqaa amma Gamtaan Awurooppaa arjoome kun bakka miseensonni Gamtaa Awurooppaa fi dhaabbileen idil addunyaa biraa argamanitti kan taasifame. Oduu teenya xumuraatiin Turkii miseensaa neetoo tahuu biyya Sweden dura dhaabbatte. Ibsi ministeera dhimma alaa Turkii akka jedhutti gaaffiin Sweden miseensaa neetoo tahuuf dhiyeessiteef Turkii deeggarsa akka laattuuf dhiibbaa taasifamu kamuu hin fudhattu. Ministeerri dhimma alaa Turkii Hakan Fidan Biraaselis keessatti gita isaanii Sweden waliin wal arguu didanii jiru. Sweden miseensa neetoo 32 tahuuf gaaffii dhiyeessaa jirti. Akka danbii neetoon tumatetti ammoo biyyi haaraa inni takka humna neetootti dabalamuuf yaada dhiheessite biyyoonni miseensa neetoo ta'an hunduu deeggaruun dirqama. Neetoon korasaa adoolessaa 11 hanga 12 bara 2023tti biyya Lituuniyaa keessatti geggeessuun dura Sweden ifitti dabaluu fedha. Garuu biyyoonni Turkii fi Hangaariin miseensummaa Sweden gaaffii jala galchanii jiru. Sweden akka miseensa taatuuf hacuucaaf dhiibbaa kamuu hin fudhannu kan jedhan ministeera dhimma alaa Turkii Hakan Fidan ibsa laatan keessatti sababni Turkii miseensummaa Sweden dura dhaabbattuuf ammoo hiriirtota jibba islaamummaa dhageessisan quraanaaf masjidota imbaasii Turkii duratti gubaniif Sweden hayyama laattee isa jiru. Kunis yeroo hawaasni muslimaa sirna Iidal Adhaa akka lakkoofsa hijiratti ganna 1444ffaa kabajutti magaalaa Stookholm keessatti hiriirtonni jibba islaamummaa qaban sagalee isaaniitiin kan mul'isan. Kun ammoo dhimma ijoo biyya muslima jabduu taate Turkii mufachiise. Ankaaraan Stookholm hiriirtota jibba hamaa akkasii qaban akkasiif daandiirratti hayyama arrabsoo fi jibbaa isaanii akka dhageessisan jajjabeessitee jechuun cimsitee balaaleffate.